hojii tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojii teenna achi miti achirra teessan takka gaafin tiyatana isin suuta achitti gaddeebi'a. Yaa uummata kiyya saba jaallatamaa saba kabajamaa saba amanamaa. Baga Rabbiin umrii nu dheeressee walloo agarsiise hundumtuu ashama. Isin jecha ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jowaar Muhammad baga Rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teesse dheeressee arraba kana argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf akkana argamte. Akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee uummata kee biraan gahtee siin jecha gara gaafiitti yookiin ammoo gara yaada qabuutti itti fufaa jechuudha. Gaafin tiyata takkatti uummataaf islaamsa qaba isi warra achirraatiif illee yoo ariifillee artistoonni ija uummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaaf namaatti hojii artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojii teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojii teenna achi miti achirra teessan takka gaafin tiyatana isin suuta achitti gaddeebi'a. Jowaar kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute. Gara biyyi dha abii rukute kubbaa goolitee nadhaye. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahe. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffittee uummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geettee kobbaa taphattee golbarraan geettee osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun Jawaari kaleeti gaafsan kan jettuun ka uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojiitee duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haaso'i. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni inni qabsaa'ota akkasitti lafatti batee suni arra jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoo ta'e na balleessi gaafa sanillee gaafa holomniyaa galma holomniyaati jara kana masaitanii walitti fiddanii gaafa girma waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fiti. Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga uummataatiin ka bakka sana ga'e akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadde gaafa holomniyaa. Tana booda wanni hunduu harka jirtin dhiiga uummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsan namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomniyaa. Amma uummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko uummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiila jaba. Namni uummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota. Dhaabota dabalee miseensa wanti dhiiga uummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrummaatti nu deebisee hoogganoota dhaabota ofii keessanii dhiiga uummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii uummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftaniin uummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf namni gadi deebisan hojii akka kana obboleen joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen joon jennaan dhagaamu kan socho'a. Gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbin isaanii suni gaafa uummanni moonatti dachee gaddee beeti waan lama nu harkaa taate
والأمة دورما كيسنك إسني ماله ورثكم ما نبي إسني ماله أمة أورموتي متي أمة أورموتكم ما كبا أمة أمو بلسوم ما أوفي إيجام فيك إسني تكنّه أوفي ولين تاني والجلد تاني إما من إسني كنن ديمو دبدني أمو هرّا إبلو سنقول إبلو كن كوني كوجيتي سني ولي كلا كوتا أكتر كوتي يو إسندير سوالتا تملي بلسوم ما نجامو جيرو أما سموتو أكدراني سنتين تكتو كون دم يفني أفنان أمنا تشنجيرو حالي سولفاتا مالف كنت نمو الباسو قبوسو ميوجنتين يوكين تقول بوزو تقول بوزو ميت بلسوم ما أفيتي ولا بوم ما أفيتي برمادو ما أفيتي أمني كي نكتكف ساتور بلسوم ما ولا بوم ما برمادو ما كان غافين كيوا أوفتني بالبلك أنغوجتن تكتوا سوتال تاني سونا كمان لفتنا إثيوبيا جدا كاف درا ما إثيوبيا جدا ني نيجالين كاف مو درا إيجالو كون أمة أورمو كورانغو أني إرجع أولينغان إثيوبيا جتون هندن تأمو كاف درا نمجوا كم تروماتي maka oromoti maka oromiyati maka bilisumati maka olobumati sindu wam to tumata ken orne da chifne sorri da chifne wanne isindu ka hirirsine bilisumma ofiti mirga bi ofiti akka bi ofiti gonfa ci sofi mali akka namo olba angonti olabo gabo ofimi ojinte ka ken umma to oromo takatini si hindebini bakka san rayu sojo tengadru fe balbala lage oromia wala bomtar game ina game oromia yo fe to man yo fila tegar oromia ke sati jira yo fe jirate yo fe yo fe argata ko mertila suni jechun yo mirga ummata fenname sunu man murtefata achu ingen afan ummata oromo debe hindebine fe fendan tanam ni lati ko malume debite hindebine malto wayo malto zik mal fayda no argan sawa ke sani gulun diksa sababu kesa dumani do nol ida monol arrazati jira ha qabso hunte ler to kesi sifa go hata to mane tahini ratu kom tikaru hago umman oromo orbe chobe kasi halkan to kurab nugo yate kunten demsa bara era wagga ko mata ma iro wari ga turi bil sumani sa takkati si har kay sangen kana ima dema jira jechur karena rakote san fidani akamiti marifiniata mukun rakote san hingga juga tando isin rakini hogano darajira ago darajira walinin abatan kanafu mata oromo bin hanjiru kuni gafin simbira jirti gafi sesasan tuna cuma ratu itu gafa gara kiyat itu yo meyada kana kabatte gadin ustu arti jawar kale jawar uftanda aso jawar hadda jawar apa kafauti akan manti ati hogana dawa kafa okisa hogana amma fi jaba akan mo kana miti hogana kafa otemi akan ayu jawar Isi wanjut ya tuh mau wanjut tuh Pak. Rabbi kenna moti
وليد الدبرسة وليد الدبرسة والقرقرة itu agak mal tato والقرقرة no si mata amile na ko amile ke na ka do si ke kana amile